boristaan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu hanquban qabu hin beeku. Wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan booristaanan sheeka abbaa feetan fidaa. Yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba. Utuu sin gaafatin dhaqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongoraa al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boristaanaani. Dubbachuu feenan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Abiba biras kanan galee iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni kadha rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatiif dubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdan yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cafaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha. Ana mana keessa jiru gochinni qaamaan natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha isinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafa dheeyyee shari'aa rabbii naa yeme maal Sika. Wallahi. Warabbal Kaaba si. Sebuchun barbada. Sebuchun barbada. Sebuchun barbada. Yang sifune nandwe. Hamtu. Surri or qabataa deemaa shari'aan afur ayyamte jaa. Wallahi. Ka waraansileen isaa xabaqqa jettee hin dhabne hundi shari'aan afur ayyamteedha. Fardi hin salaatu bar. Uduuni karatti bee'uun beekurra guddaan. Dhugaa walitti himnate. Nuti waan shari'aan isin ayyamte isin hin dhorkinu baay'isawii. Shari'aa teenya nuti maaliif jennaan duunee jannata seenuu waan barbaannuuf nuti duunee jannata seenuu barbaanna jahannama gubachuun barbaannu duuniyaarra gubanne aakirattis gubachuun barbaannu waan ta'eef kaayyoon keenya maali afurmaa fuutanii miti wal qixxeessaa jirtanidha. Wal qixxeessaa jirtanii shari'aan kan kee ta'a afurii qofa moo tabra irratti illee shari'aa ni qabdaadha. Ibaadaan kan kee akkam iimaan kan kee akkam በጣም እኮ የሚገርመው ማኪ ዱበርቲን አከት ዱጋ አይደለም ጋይስ እና ፈንቆልጁ ደምታኒ ሲን